السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جرا dhiirri kuwayta masgiida deemtee sheekota irraa waa caqaftee galtu dubartii galteetuma barshee ebelu akkana jedhee jetteetuma jaartii maqoraasuu malee bar rabbiin kuwenna kun akkana nuun jedhe maasha Allah bar waan bareedduu nuun jedhe sheekha keenya gizee takka sheekha keenya sheekha ellan sheekhaan eenyu dubbata jeetiin barbaade maan isin arke baga nagayaan nu dhuftani akkiniin jee diina kana barachuun dirqama eega baratanii immoo dura itti dalagachuun dirqama osoo namatti hin gadi baan eegatti hojjetanii ifiif eegasii nama gabbahanii namatti himan wanti argaa jirru hundinuu baratanii nutti himuu malee yoo garagallee isaan laalle isaan waan dhagee dhufeetu dura isiira laaluu qabare. Dura isiira laaluu qaba. Namni gizee dubbatu. No, dhagaye. Isin dhirsi teenya tuni. Koy. Isin dhirsi teenya tuni isinirra dabarree akka qur'aanallee akka waan rabbiin buusellee agartee akka waan roongii nu godhu jirta maaliifii jedhe. Qur'aanni keenya dubartii akka malee kabajee beeke. Hold on bro. Ati kottu gadi Qur'aanni keenya sheekhaa wajji haasa'u jirra siif. Qur'aanni keenya dubartii eenyu ol kabajee eenyu ol bakka nuu kanne. Akka qur'aanaatitti akka diinaatiin nu bulloo jenne wallaahi dhiirri keenya guyyaa sadii nu wajjin bultan maaliif ni beektaa qur'aanni samii sanarra nu kaa'ee jecha isin gizee diina haasoitan gizee nu qaqqabuu feetan bichaadha haqni keenya eeggamaan jiru gara diinaatiin gara namaatiin gara rabbiitiin miti beeki rabbiin sirritti nu kaa'e gara dhiira teenyaatiin immoo dubartiin teenya miidhamaa jirti okay mee amma kalee galgala gaafii isin gaafanne dubartii akkana godhaa hogguu dallante achirraa garagali hogguu ol kaate achirraa garagali yoo akkana goote oodiini shafshaf godhini dhiirtii yoo balleessi yoo jennee gaafannaani jecha takka sirraa dhabne quraanni kuni like I don't know sometimes hogguun tinki godhu ulamaayin wanni quraana kana hoggurii gootanii waan takka waan halaalii fi haraam gootan kana ka dubartii kana keessaa dhaamsitan immoo I don't understand. Akkamin rabbiin yoo jaarsi keessi aarsee waan kana godhi jee nun katamin nuti. Bakka sanni zallalu. And nobody answered that question for us. Yeah. And you know, Suratun Nisa kana duraan hin beeku, right? Now, amma qara'e. Okay, hogguu Suratun Nisa kana Ingilizanyaan hin qara'e because afaan Arabaati hodduun qaraalee ture. Waa'ee keenya jabeessetti hime warra dhiiraa kana. But guess what? Siifuun tanattanan. Siifuun himan. Dubartiin jannata keessatti azaaba keessa baay'atti takka. Warri dhiiraa hadiisni guddaan tiktaakii kanarra nu himan. Rabbiin afurfuudhaa jedhee. Paranoid taatee. Obses taatee waan cufaa babbaareedee gootuufi bar. Yup. Afurfuudhaa jedhee takka. Dubartiin azaaba keessa wanni baay'attuufi. Jaarsa waan hin dhageenyeef siin jedhanii of adhan. Jaarsi haatumu ammas. Shafshafaa godhu qajeelu qabdi afaanti deebisuun qabdu manarraa bahi maa shafshafisiinii I don't understand how about talking communicating okay respecting each other wal gorsuun nu deebise ati namni hedduun hin dhagahu afaan kana. Wal gorsuu. Wal gorfatuun eessa jirti? Wal sossobuun eessa jirti? Wal jaalachuun eessa jirti? Higa yaa bareedduuti yenarraa dadhabdeen eessa jirti? Ijoolleen kun har'a mataasi nyaatteen eessa jirti? Mee hafuura naa baafadhuun eessa jirti? Wanni cuftinuu nyaata bareedaa godhaaf, huccuu bareedduu uffadhaaf, gizee inni dhufu suutatti dubbadhu akkas ta'eef shamarraniif akkana taheen dhiiraaf hin jirtu. Dhabnee barnuti barbaannee akkuma rabbiitiin jirraa bara. Qalamni sanni dhume bar. Ni dhume? Bakka sanii ga'e qalamni ni goggoge. Akkasitti abdii nu qotachiisan jechuudha. Kanaafuu yaa sheekh isaanuma qofa nu gorsuu miti. Akka tajaajilanni sitti hima. bareeda bar kuneeteena wallaahi waan ajaa'iba haasuyte nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ni jaalata dubartii isaanii yeroo Aishaa waamu yunaadi bitarkhiim Aish zeyni akka jedhan kana garte faati simaleetiyya
akka jedhan kanatti waama rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam sheekonni jaartii jaalatti jetti gariin rasuula rabbii irraa dhaalte bar rasuula jaalata narraa dadhabde gaafa Aisha mataan dhukkube maal jedha rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam mataa kiyya dhukkubee mataa keetii mi Aisha tiyya bal ana wa ra'sa Aisha tiyya Aishiye bar mataa kiyya na dhukkube narraa dadhabde kophee hodhaaf rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam kophee citte bakka citte Kula dhageenya Sheekh alayhi salaatu wassalaam Oh my ya Allah aguda ka habo Mana hin gaddeedha. sim aguda kan eegi dhagaa jaran fooqiin gama sanni jirti jettanii nuyi mu jirtan Jarri kuni rasuulan dhagaan, bani aadamin dhagaan, quraanan dhagaan, jarri kun ati fifu maqaan kee maashaallah dha usteen teessu amma ol seente satta jeetaa booda ol baatee haaswita yookaan akkasitti gadi qoti ajaa'iba qabda fooqii gamas ijaaramte ta guyyu ganamuu oguu gabbaatu akka aduu baatee agartu garte akkasitti himaa oolata garuu wanni sodaachisaan amma deemaa dhufu jiru maali ni beektani dubartiin barnoota isinirra barachaa dhufu jirti warra dur waan itti himtan dhagaan amma mee naa himi eeysarrattiin ani akkana godhaa jettee tasii wajjin mugguttuutu jira isini galee so wanni kuni hawaasa keenya balleeysaa akka nuti hawaasni keeysaafu kadiina keenyaa kun akka hin xixiqqaan akka hin dhabamne akka ilmoon dhaaluu jaalattu intaltiti akka dhaaluu jaalattutti ilmoon ani akkoo ta'uuf akka jaalattee gartee maashaallah diinni kiyya waan jiru abbaa warra kiyyaa itti dalagata anis ittiin dalagadhaa diinni bareedaan qaba akka jettu godhuun ammaan kophee sibiilaa uffattanii cehuu isin feesisa wanni asiin dura nu himuu turtan hundinuu waan mirga keenya mulqu waan namummaa teenya gad godhu san dhagayaa turre so ammaan intalaan akkoo ta'uuf mirga isiidhaa keessatti barsiiseetiin ziqitti akka ija keessa laalteetti haasochutti wajjin guddisa hanga rabbiin umriitti yana jiraachise jechuudha ati dhalaadhaa sagalee akkiritti ol hin kaasinii fi dhalaa jilban guutuu fi dhalaa dinqan guutuu fi azaaba keessatti dhalaatu heddumaataa fi ammallee ani beeku sheekni bakka biyya jiru yoo Noorz Ameerikaa kana jiraate nihaa rabbiin guddisee halaalitti akka ilmaan walirraa dhalan fadhan faranjii bira godhe jaartiitii yaamiti jettee oguu mana keessatti ol garagaltee oguu hajaa jaartii godhattu qaalitii yoo godhuu qabda jettu waa hedduu nurraa badu jira yoo as garagallee gatteenye irraa yaannee jechuudha dhugumatti awwaan kana yeroo hedduun raasa waan ifin raasa waa'ee niqaa kana akka diina keenya booddeef maqaa cabsuuf taa'u natti mul'ata kanatti ammaa huni cabsa rabbi duratti already cabnee jira dhugaan isiniin jira maaliif yoo faranjichi tokko kana ol seene jaarsi waan itti katabbiin taaneef he come to visit me he is my boyfriend it ilmaan deemi iskoolirraa yoo isii dhukkubee kafuudite boyfriend kiyyaa dhufee fuudhaa itti sanuu ija qabduu jaabee ballitti maal jetti namaa dhufee fuudhaa itti yoo ilmoon daadii jetteen isaa yurdaad warra jaaniin hedduu jira deekeraas dalagee beeka daawara shidaan toon Learning on Richmond Foundation deekera jaaniin hin dalage isinii gala Rashid Abdi naagalee jiru dubbiin ta'e waa wayii si gaafata jarraa sheekh waa wayii si gaafata biyya maala jirti biyya keessa jira biyya keessa jira biyya keessa waan jirtu laa nurraa baradhu hadiisa keenya kana dhaggeeffadhu maal dhaggeeffattani beektaa waan ala kana jiruun siim nakaani godhataa jaarsa kee faranjii biratti jaarsa keetii miti ilmaan kee faranjii biratti abbaa isaaniitii miti hawaasa akkasiitiitu heddumaate namichi akkasitti jaartiin isaa jaarsa kiyyaa miti jettee inkama jechuun waan dalagatte san isaa himachuu diddarra singil maazariidha jettee maallaqa xiqqaa
akka maalleen ijoollee ol ka'ee fi fudhattu gootee akkasiinuu likkitti hin jirreetu hedduu jira. Islaamummaatti kijibni dhoorkaadha moo dhoorkaa miti? Nikaan ka kijibaa ni jira. Mangistiin na beekaayi maal na godhuu dandeessa? Waan kana deddeebi'eetiin irraa haasa'u because guyyarraan guyyatti waan uumamaa jiruuf beekadhaa. Hin ifatinaa oguu dhageessan. So ulumaan oguu biyyarraa dhuftee asitti muhaadaraata gootu waan akkanaa kanaa biyya tana jiraate itti hima. Itti hima. biyya sanii akkaataa biyyatti wal sobee haadha manaa kiyyaa miti jedhee itti deemu suni warra achiitu beekuu danda'a warra naannoo sanii jechuu. Akka kanaafuu nuti waan asiiti kan nuti dubbannu. Sheekni biyya kanaa yoo jiraatan ol seenaa mee? Ol seenaa ol seenaa. Dhaga'i na dhageeffadhu. Suni santu beekaa. Fakkeenyaaf dubartiin akkanaati dubartii hedduu laalaati gara tokkotti gara ofii keetiitti fudhatiin. Inni maal si Malee rabbiin dubartii gaariillee irraa dubbatee jira. Dubartii hamtuullee irraa dubbatee jira. Dhiira gaariillee dubbatee jira. Bultii keessatti fakkeenyaaf quraana kana keessatti dhagama. Ammas jiraannaan doktar. Hin dhagama. Sheekha wayin gaafadha dhiifamaa wajji. Quraana kana keessatti rabbi sin kabaja naaf fichachisa. Oiga quraana kana keessatti kijibni ni hayyamaa boo. Suuratul rijaal ka jedhu laala. Suuratul rijaal ka jedhu quraana kana keessa hin jiru. Suuratul nisaa illee waa'ee keessan dubbata. Ulfinna keessan dubbata. Sharafa keessan dubbata. Dubbii dhageenyeeti. Dhageenye bar dubbii wanni isinii galuu dide. Dubbii dhageenye hadiisa dhageenye itti dalagachuu dhabuun muslimummaa keessa ni jirti. Wayii kitaabni biyya faranjii jiru eenaa biraati. Ka biyya jiru eenaa biraati. Tokkumaami. Khalaas gaa maaliifii fi asitti akkisan osoo harkanii waliin dhiisan. Waa'ee. Amma sheekan achi naannoo san jiran isinitti himuu qaban. Fakkeenyaaf amma naannoo nati jirtu naannoo sheekan hedduutu jira. Akka sheenaa sirfaatu jira. Ulamaa hedduu sheekan jiru. Gaafatuu qabda waan akkanaati. Garuu sobanii kijibanii waliin jiraataa har'as kijiban boriis kijiban kijiba akkanaa shari'aa keessatti hin jiru. Mafuun tokko ammoo karaa taruuf jecha fakkeenyaaf karaa dabraa jirta haadha mana keetiitti isin dabarsan akka gaafa nabi Ibraahim karaa taruuf jecha maslahaadhaaf yoo ka ta'u taate malee ka kijiba gartee haadha manaa kiyyaa mijetteetumaan bakka teetu kijibaa oolan kun hin ta'u. Mafuun sunisani ka ammoo ati dubartiin ta akkanaati hedduu warra ibiddaati jedhanii nuun jedhanii wayita jedhan fakkeenyaaf hedduu ka abaaru ka horii abaaru ka ijoollee abaaru qurxan caccan kuf ka jedhee abaaru abaarsa baay'atu heen dubartiidhaaf rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam haa isiin gabaabfattuuf haa abaarsa san dhiiftuuf laa taduu calaa anfusikum jedhalaan lubbuu teessan irratti abaarsan kadhatina ilmaan teessan irratti abaarsan kadhatina sa qabeenya keessan irratti abbaa mana keessan irratti ofirratti rabbi osoo na dabarse ilmaan tanarraa qaaqa kana cinqaa fi cinqatee kanarraa osoo rabbi na dabarse jettee kanaaf abaarsatti deemanii dubartiin jedhan waggaa 70 dhaggeeffadhu laa jaarsi kee mana kee keessaa qabbana arkinaan abaarsiin jiru isa dhiisee naa dabarsu jechuun hin jiru jaarsa keenya ni feena. Mana keessaa yoo ibidda qabaatte si ooga. Kanaafuu silaa isiniitu azaaba keessatti heddummaachuu qabaa. Kan mana keessatti nama dabbartanii ilmaan dhiisanii biraa deemanii biyyatti illee akkasuma bar maaliif ilmoota na dhiisanii biraa deemtaniiti osoo isiin bochuu tasii wajji daleedde osoo isiin hin gammanne osoo isiin akka keetitti
dhirsi teenya hedduutu bar restoraantii nyaata biyyatti agartee miti. Qilleensa kana keessa deemee dhufa. Dubartiin teenya osoo guyyaa takka ati jaartee abaluuti miti. Sirraan bareedu. Qaanyii. Achi dhaabbatta ammas. As gabbaata. Osoo jettanii surrii qolloftaniiti. Booddeen keessaa ballee jettaniini. Ammas kan alas restoraantii si wajji nyaattu sun fuutan. Isii si wajji dalagatta dhiistanii jechuudha. Hoguu karee nu laal ani fuudha lama dura ni ittuun amanu hin jiru wanni akkasii. Garuu kan akkasiin laffaatee san hoguu fuullisii madaata bahee ilmaan kana si guddistee wanni jettee badala isiidhaan kottu amma gaa maashaallahi ilmaanis nu gurguddatanii yeroon xiyyaafitee jettee harka qabattee deemtuun intala ati gaafa ati jaartii tee garaa goosistee dhalattee itti rarra'uuf deemta. So wanni islaamummaatti haa dalagu jettanii itti dalagattan hin jiru biyya teenyatti. Kijiba. Dura isinuun quuftan. Diboota shanjaa hin qabdan kan agartee mana kanaas afur kaayi jettan hin jiru. Bakka manaa maanii dhageessanii afur fuudhanii lama fuudhanii dhalaanii naaftii asaaba seentii akkana seentii mataa keessa isin jira sanii isinirraa dhiquu feene ilmaan kan isinirraa dhiquu feene actually. An beekoti hangam takka jirtaa garuu ilmaan keenya